dhugaa hinaaftallinaan hin jedhinaa malee ijoolleen kunniin osoo wal fuudhanii baay'ee walirraa babbareedu dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Garuu ammoo ni jira mitiire wanni irra wal jabeessanii fi wanni irra wal dhoorgan illee jira. Kallattii amma isaan irra wal jabeessaa jiran kun kallattii miidiyaa fi muuziqaati. Rabbi haalaa fisuuf inshaallah kan gaafatu sana ammoo rabbi asheeka isaan irra ta'uuf miti. Garuu ammoo waan jechuudha wanni miidiyaa kana akkuma miidiyaatii qabadha. Maakis ta'e taana ibsaa ta'e taana obboleeyyan kiyyan irra xiqqoo ta'uu danda'anii. Kanaaf wanni isaan akkasitti hamtu isaanii dubbadhuun qabu malee ittiin dubbadhullee waan hin qabne maaliidhaaf wanni waliin nu qabu islaamummaa fi oromummaa waliin qabna waan ta'eef. Haa ta'u ijoolleen tunniin dhugaa rabbi osoo wal fuudhanii jechuudha haqiiqa miidiyaa kanarraa galanii shaashaayin miidiyaa kana namuu viidiyoo irraa waraabbateetiin akkas jechuu kanarraa osoo miidiyaa irraa galanii wal fuudhanii baay'ee tokko bareeda yaada osoo karaa halaalaatii walitti deemanii. Amma immoo jechuudha silaanani waa dubbatu hinaaffaa akkasii godhee maal jedha namni anjara lachuttu yoo hinaafuuf hin jiru dhiifa malee naaf godhaatiin isaan liqii quuf osoo hin taane ijoolleen kun osoo muuziqaarraas deebanii karaa bareedduu karaa nashiidaa karaa akkas hin jiraa miti fakkeenyaaf akka eenyu isiniif fudha ijoollee miidiyaa kana keessarraa bara darbe keessa akka ajaa'ibaatitti wal biraa bareeddee amma jireenya ofii gola keessa waliin jiraataa jiran jechuudha. Hamzaa fi Ashiitti yoo fudhadhe rabbi umurii wajjii haa dheeressu miidiyaa kanarraa galanii maashaallah fata jedhanii jiraataa jiran wallahi rabbi umurii wajjii haa dheeressu yaada muraada isaanii haa guutuufi awwaan biraatiif miidiyaa yoon kana dubbadhu ijoollee lamaan kana eeqoo osoo hin taane na hubattan jedhee yaada. Muuziqaa kana ofirraa osoo dhiisanii karaa manatti galanii jechuu karaa halaalaatii osoo walitti deemanii wal fuudhanii baay'ee walirraa bareeddu ijoolleen tun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee inni bira ammoo jechuudha. Waa'ee baatii tokko dura darbaa deeme miidiyaa kanarra deeme namni quba qabaa waa'ee Arsii fi Walloo jedhaniitiin ijoolleen miidiyaa kana akka hin taane taatee turte alhamdulillahi egaa rabbiitii rabbuma qabbaneesse dubbisan qabbaneesse ijoollee kan hilamaan jechuudha. Ijoolleen tunni ajandaa kana fiduu baatte dhugaa rabbi dubbisuu haqa maallee inuma deeme jedhee yaada. Fedha rabbiitii alhamdulillah sababa ijoollee kana godhe wanni sunillee nurraa dhaabbate ajandaa jijjiiruudhaaf bareedduudha. Garuu xiqqoo bakka muuziqaa kanatti walumaa galatti isiniif galeedha yaada inshaallah yeroo dhiyootti cidha keessan si wajjiidhaan fageenyarraa isinirraa gammanne walii isin eebbisne walii isin kennine walii isin geggeessuudhaaf jirra fedhii rabbiitiin hireen keessa rabbiin tokko haa godhu nama waan gaarii irratti tolaa jabeessu abbaa manaa jechuun haadha manaa jechuun halkanuma waliin bulanii ganama namu garagarra faffaca'u osoo hin taane abbaan manaa kan utubaa ta'e gaaddisa ta'e jechuudha. Gaaddisa manaa ta'e gaaddisa bakkee ta'e gaaddisa naannoo ta'e haadha manaa seeraan qabatudha jechuudha. Abbaan manaa jechuun isa san jechuudha. Abbaan manaa muuziqaa irratti miidiyaa irratti muuziqaa affeeruun maafi faayidaa kan qabu. Miidhaa yookaan muuziqaa dhaggeeffachuun anaan dabalatee jechuudha. Eenyu irraayyuu bu'aa takka argatu miidhaa yoo ta'e malee. Haati manaallee kan haadha abbaa manaa isiidha. Jaalalaan kunuunsite utubaa taatee fi rakkinni isaa hunda cinaa dhaabbattee fi bakkaan geettetu haadha manaati malee tama waan gaarii waan hamaa irra deeggartee muuziqaa irra deeggartee anjara kanaafuu jira anjara akka walii galaatiin dubbataa irra wanni isinii galuu qabaatu jechuudha. Muuziqaa irra gargaartee wanni dhala biraa jiru irra gargaartee kaardii guuttee fi wanni haadha manaa hin jedhamtu jallistu yoo jedhamte ta'ee malee haadha manaa jechuun kan haadha gaarii ta'uudhaaf kaayyoo qabduudha. Inshaallah hunda keenyaayyuu haadha gaarii rabbi nu haa taasisu. Kanatu haadha manaati kanatu abbaan manaati malee akkanumatti badhimatti akkas hin jiraa mitiire. Akkas walumaa galatti ijoolleen kunniin dhugaa rabbi osoo wal fuudhanii karaa halaaliidhaan ishee tanallee maashaallah maakis taanaan ijoollee lafa ol dhufaa jiru nama waa qabatu rifeensa kanas dhoffattee uffata gaarii uffattee akka ijoolleen girri isaanillee irratti hin duulle haala bareedduu hajjabattee jechuudha karaa halaaliidhaan osoo wal fuudhanii wallahi baay'ee walirraa babbareeddii inshaallah hiree isaanii rabbiin tokko haa godhu rabbi hamaafamtu irraa haa qabu inshaallah.
maaltu beeka akkuma Aashiittiidhaa fi akkuma Hamzaa san jechuudha. Osoo namni hundi qoosaadha miidiyaamaaf jedhee quba dhiibu isaan wal fuudhaniitiin agarsiisan jechuudha. Inshaallah ijoolleen tunillee wal fuutee karaa halaaliitiin karaa bareedduudhaan inshaallah haala bareedduu irratti arguudhaaf jira. Rabbi isaan haa qajeelchu nullee haa qajeelchu hunda keenya yoo Rabbi haa qajeelchu. Tanama odeessina malee teenaayyuu baay'eedha waan ta'eef Rabbi wajji haa bulchuun jedhaanii waliif tokko isin haa taasisu inshaallah. Tokko isin haa taasisu waa haqaa isin haa barsiisu garuu akkanumatti karaa shariira osoo hin taane waan gaarii irratti Rabbi isin haa deebisu. Ustaazota illee ta'u jirtanii nagatti dhiifama yoo balleesse.